Achama kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota caffee miidiyaa kan taatan martu keessan akkasumas kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan taatan martu keessan akkam jirtu baga nagaan har'a geessanii baga nagaan waliin geenya jechuun barbaada. Egaa har'a ammoo waldaan keenya maalirra jira waan tokko isaa waliin haasofna jenneetti kan jirru. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa maalirra jira? Jedhuun wal qabatee waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa miseensonni waldaadhaa martu keessaniyyuu akkuma tanaan dura isiniif darbaa ture miseensa warreen taatan akka dursa hundi keessaniyyuu dabtara qusannoo akka calqabdaniif bifa kanaan dabtarri miseensummaa keessanii ajajamee jira bifa kanaan appruuf ta'ee jira. Kanaaf heegni mallattoo keenyaa tokko ganaa harkaati harka lammaffaa maallaqa taansee mana jechaadha. Kuni sadeen isaatu wal qabata dirqama. Harki maal ibsaa kunuunsa miseensaaf yookaan dursa miseensaaf maal gochuu qabna kan jedhu kan qabudha. Maallaqni immoo maallaqni karamiin argamuu qaba kan jedhudha. Sadaffaan mana immoo akkamitti ijaarranna kan jedhudha. Kanaan wal qabateeti loogoon keenya kan bifa kanaan kanuma beeksisaa ture kan bahe akkasumas dabtarri keenya bifa kanaatiin isiniif qophaa'ee jira. Baga gammaddan jechaadha. Hojii kanarra jirra. Dabtara qusannoo kanaan wal qabatee Biraannaa Salaam yookaan mana maxxansaa mootummaa qofatti maxxanfamuu qabama waan jedhamee jiruuf mana maxxansaa mootummaati irratti maxxansiisaa waan jirruuf aga dabareen keenya nu qaqqabutti dabaree keenyaaf eeggachaa jirra waan ta'eef isinis obsaan akka nu eeggattan haa ta'u malee garuu qusannoo keessan akka calqabdan isin beeksisna. Akkaawuntiin qusannoodhaa waan banamee jiruuf jechaadha. Akkaawuntiin qusannoo keessanii isinitti hima 10 32 200 15 56 99 irraan isinii deebi'a 10 32 200 15 56 99 isa kanarratti qusachuu dandeessu achuma hojii gamtaati irratti jechaadha. Qusannoon ji'a kanaadha. Miseensonni warri miseensa keenya taatanii warri galmee isa 17,500 lakkoofsa duraan laatame 10 32 200 14 46 54 isa kana sanirratti qusannoo qusachuu kan qabdaniin dura qusannoon ji'a tokko 10,000dha. Naannoo 1,000 qusattu ji'aan jechaadha. Amma jireenyattifis qusannoo dileetifis jechaadha. Isa kana ji'aan qusachuu qabdu dirqama. Biizinasa fa'oo barbaadan achuma irratti isuma 99 kanarratti parsantii amma 70 barbaadan isanii parsantii 30 isaa qusattu dhuftanii parsantii 70 isaa liqeeffattu jechaadha. Haala kanaan kan itti deemu jechaadha. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa ampireellaatu godhee of jalatti caffee saakoo yookaan caffee qusannoof liqii of jalatti qabannee deemnee jirra. Haala kanaatiin itti deemna. Yeroo dhiyootti garuu laawunchii ingoona laawunchii gochuudhaan dura warreen miseensa keenya taatanii agaarraatitti galmoofne 7,500 saniin kaffalanne guyyaa gaafa qidaameedhaan booda qidaamee yaa'iin waan jiruuf achirratti murtoon kooreedhaan hin darba waan ta'eef atatamaan akka kaffalattan asuma asiin isin hubachiisuu barbaada. Kanaan wal qabatee egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa jiini kun ji'a nutti cimaa qormaata bara keessaa nu baasuus danda'e deebisee immoo nu qoruudhaafis kan calqabe haa ta'u malee garuu qormaanni achi ce'ee dhufe nurraa citee jira. Baga gammaddan. Rakkooleen tokko ture rakkoolee sun hunduu furmaata argatee jira. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi yuuniyoonota magaalaa Finfinnee wajjin wanni jiru martu isaatiyyuu yeroo ammaa kanatti bifa gaariidhaan haala shaggaadhaan solbi ta'eetoo waliin loobii keenya sirreeffachaa jirra. Akkasumas guyyaa dhiyootti waan addaa sapiraayiz ingoona laficha naannoo dhimma manaatiif fudhanne sanii wal qabatee yeroo dhiyootti viidiyoodhaanis hojjannee qaamaan gadi buunee viidiyoodhaan hojjanneettis irrattis qaama milaallatus laalchisnee ani isiniif dhiyeessinu ta'a. Akkasumas yaa'iin keenya kan waliigalaattis qophaa'aa jira. Kan idileettis qophaa'aa jira waan ta'eef isarrattis sirriitti akka nuuf obsitanii nu qopheeftan kabajaan isin gaafadhaa. Jabaadhaa
cimaa galatoomaa horaa bulaa liibanaa.